Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haadallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo irraan ture jechuudha. Ijoolleen muraasni keessan karaa waatsaappii kiyyaatiin wantoota isin qunnamaa jiru waan irra jirtan rakkoo isin irra ga'e keessan naan geessanii jirtanii uummata biraan isin hin geenye jechuudha. Dhiifama naaf godhaati. Samoonaa akkuma beekamu ji'a lamaaf deemna akkas ji'a lama. Hojii dhaabanii ol deebi'anii jiranii baay'ee biizidha jechuudha. Sababa isaan hojii dhaabanii ol deebi'anii biizidha. Yaa ta'uyyuu haadda tokko ishii firii ta'e kunoo mata biraan isin ga'uuf anis na dirqamsiisee jira jechuudha. Kanaaf dhiifama isin gaafadha baay'ee biizii waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen muraasatu rakkoo keessan naan gaafate rakkoon tun ammoo isin biras jiraachuun hin oolu. Kanaaf viidiyoo kana hundi keessanuu guruppii kam jirtan keessatti sheer gochuun hin dagatina jechuudha. Maaliif rakkoon kun akka furamu furmaata akka itti godhatamu jechuudha. Kanaan ani barbaade. Kun ammoo ijoolleen muraasa irra kan ga'e kun hundarrayyuu ga'uuf deema. Keessattuu biyya Beeruuti jennee dadhabnee jirra. Amma immoo sababa dhibee kanaatiif wal qabsiisamee rakkoo baay'eetu ta'aa jira jechuudha. Tokkoffaa irratti tanaan dura viidiyoo tokko isin biraan gahee jira. Tokkoffaa irratti ijoolleen qufaanis yoo qabee dhibee kana jedhanii marfee waraananii ajjeesanii gataa jiranii viidiyoo tokko isin biraan gahee jira. Isa mucayyoon afaan Amaariffaatiin dubbatte jechuudha. Isa taanee ammas rakkoon isa fakkaatu ijoolleen na biraan geessaa jirti jechuudha. Ijoolleen Itoophiyaa lamaan wal bira hojjetanii qufaan qabee dhibee kanayyuu ta'a isaan akkas kukkufaanan mana tokkotti walitti cuftee midhaan bishaan dhoowwatteetiin kan ishiin ta'aa jirtu jechuudha madaamin. Mucayyoon takka immoo akka tasaa argitee iyyitee iyyisiistee mana sanii baastee poolisiitti iyyitee mana sanii baastee hospitaala akka galchaan natti himtee jirti jechuudha. Kun baay'ee rakkoo cimaadha. Yoo kan dhukkuba saniinuu kan qabaman ta'e midhaan bishaan dhoorgattee mana tokkotti cufanii akkanatti eejisaa jiran jechuudha. Kun ammoo furmaata tokko argachuu qaban dhugaan isin jedha. Kun ammas cubbuu irratti cubbuu biraa dabalachuudha. Kanaafuu waan dhibeen kun waan dawaas argatee deemuu miti akkanumaan immoo rabbi kaaniif ni dhagaha tokko yoo isin balleessu immoo dubbii wal faallisa jechuudha. Dhibee kanarratti jechuudha. Kuni sababa kanaan kan qofaan qaballee yoo nutti dabarsite lakki jedhanii ajjeesaniitiin hin gatan. Akkasuma immoo dhibee kanaa ta'a kan biraatu ta'a. Ijoolleen kukkufaatee kanatti fattu yoo ta'e mana tokkotti cufaniitiin midhaan bishaan dhoorgatan. Kunis cubbuu kana caalu jechuudha. Kana tokkoffaa kanarratti dhugumatti karaa mootummaanis ta'a karaa ajinsootaan ta'a warri biiroo keessa akkasumaan ta'an kunniin kana dhagahanii furmaata ijoollee Beeruut keessa jirtu godhaniif inni isin jedha jechuudha. Kun waa'ee lubbuuti. Isarratti aanee ijoolleen kontiraata isaanii fixanii galuuf tikeetii muratanii yeroo jedhametti akkuma beekamu biyyoonni cufamee jira jechuudha. Xiyyaarri akka hin deemne cufamee jira. Tanaan dura 29tti banama akka xiyyaarri deemu 29tti banama jedhamee ture. Garuu 29tti hin banamne haadha afurii jechuudha. Hin banamne jechuudha. Ijoolleen sababa saniin xiyyaarri isaan tikeetii muratanii herga jalaa gubatee madaamota bira hojjetan natsaa akka isaan hojjechiisaa jiran akkasuma yeroo bararri yookaan immoo deemuuf yoo ta'anillee akka isaan deebi'anii gatii tikeetii san hin kafalleef ijoolleen lamaan akkasitti boochee na biraan gahatte jechuudha. Rakkina kana hundi keessanuu yookaan kan itti deemaa jirtan waan kana jechuudha baay'ee rakkisaadha. Yaa ta'uyyuu ijoolleen tun yeroo tikeetiin isaanii jalaa gubatu mana isaan hojjetan sanitti jechuudha dirqama herga hojjetanii kafalamuufii qaba. Kuni ammas sababa dhibee kanaatiin wal qabsiisanii rakkoo baay'ee ta'aa jira jechuudha. Kuni baay'ee ulfaataadha. Yoo tikeetiin jalaa gubate ishiin kan jirtu mana kontiraatatti mana san jiraatti hin hojjetti hojii malee hin ooltu hojii manatti deebanii achi ol fooqirraa gadi ganna asiif achi nama xaxxaarsan kana miti yeroo kaanu yeroo hojiidhaaf gad bahanu hagam akka taallaa oolan hundi keessanuu ni beektan jechuudha. Kanas immoo furmaata akka godhatu ijoolleen tikeetiin isaanii jalaa gubate akkasumaan hojii hin hojjetu natsaa kan hojjetan birrii tokko malee jechuudha. Kunis furmaata akka argatuuf sheer akka nagootan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Itti aanee ammootiyyuu
Akkuma beekamu kaa hojii erga dhaabanii ji'a lamaaf deemanii warri hojjettoota irra caalii warra as keessa jiraatan jechuudha warri beeruutii kana keessa jiran hojjettoota yeroo ta'anii nuyyuu amma haga hojii dhaabne kana birrii hin argannu damoosa hin argannu jedhanii ijoolleen haga ji'a lama dhaaban kan damoosa akka isaan dhorgatan na biraan ga'anii jiranii annugaan na kafalchiisas na boochisas wanni kun maaliif akkanatti akka yaadan garaa jabina isaanii maaliif ani siruma bakka yaadni isaanii naagalaa hin jiru jechuudha. Isaan asii damoosa hin argatanii ani kennanii fi kennanii sarrabbitu beeka hojii ji'a lama dhaabanii jirani. Anuu akkan argutti ji'a lama kunoo erga manatti ol deebi'anii sababa dhibee kanaatiif nuyyuu hojii sababa dhaabneef damoosni nuun kafalamu. Kanaaf ammoo isinis hin argattanii wanni jedhamu tokko ni jira jechuudha. Kanas obboleettiin teenya takka bocetti kan ishiin na biraan gahatte jechuudha. Ishiin birri ji'a jaha biraa qabdi. Walumatti qabaadhaan damoosa dhaabeen jira hojii dhaabamee jira birri hin qabu isee jedhamu akkasitti kan ishiin waaqarra baasaa jirtu jechuudha. Intalli baay'ee boossii kana malee miti. Akkuma beekamu yeroo rakkoon kun hin dhufniyyuu ijoollee birrii irratti baay'ee akka isaan aarsatii akkasuma immoo baay'ee attaalalaa akka jiran tanaan duras baay'ee isin biraan gahee jira jechuudha. Garuu amma wanni kana dalee dhibee kana wal qabsiisee garuu ammas ijoolleen beeruuti keessa jiraatan baay'inni isaanii rakkoo irratti kufaa jiran jechuudha. Namni lubbuudhaan du'e baay'ee galata qaba. Dhugaan isin jedha as gubbaa kanarratti akkanatti gubachuun akkanatti waa lama dhabuurra namni daayirektii du'e galata qaba. Ani isan maradan jechuudha amma yeroo kanatti. Akkasii yaa obboleeyyan kiyyaa kun baay'ee rakkoodha jechuudha. Ijoolleen akka nama isinitti taasise isin biraan gahu kana miti ijoolleen baay'ee isaanii boohaniitti kan na biraan gahatanii ani immoo yeroo sanitti isin biraan gahuu hin dandeenye biiziin ture jechuudha. Wanni akkanaa kun ani manuma nama jiru kana ani hojii dhaabeen jira birrii hin qabnu nan gaafadhe jechuudha. Anumma mataan kiyya nan qaba birrii biraa waan ta'eef nan gaafadhe. Boodan sii kennaadha kan ishiin naan jettu jechuudha. Akkan isin jedhu ka duraan namichi shatu naa kenna namichi akka du'ee isinitti himee jira jechuudha misterii mana kanaa. Intalli immoo baay'ee yaani madaamiin baay'ee nama badduu wayiiti jechuudha. Kanaaf gaafadhee tanan waan ishiin jettuun jedhee gaafadhe yaani birrii miti lubbuu kiyyaan biyya kiyyatti deebi'uutu naa gaariidha jechuudha. Garuu gaafadhee jennaan maan naan jettee amma birrii hin qabnu anijuu ji'a lamaaf damoo sanaa kennaa hin jiranii wanni nyaannuyyuu harka afaanitti birrii eessaa fuudhame si kennama of dura yoo ta'e malee yoo hoo'i dhufee dhibeen badee hojiitti deebineen alatti naan jettee anis kana caalaa hin gaafanne kunuu anayyuu waan akkanaa kun naan jedhamee jira jechuudha. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyyaa viidiyoo tana sheer gootanii namni rakkoo ijoolleen teenya keessatti kufaa jirtu tana furmaata akka itti argatu isiniin jedha jechuudha. Ijoollee muraasa irra haa ga'u malee booda immoo deemee wal gahuu ni danda'a jechuudha. Akkuma beekamu biyya tana keessatti baay'inaan rakkoon kan irratti mul'ataa jiru hojjettoota isaanii irratti isaan kan cubbuu dalagan jechuudha. Dhibeen kun dhufee waan dawaa argatu miti. Itoophiyaa keessatti dawaa argate jedhanii odeessanii garuu martuu oduu ture jechuudha. Osoo dawaayyuu kan argatan ta'ee dawaa sana haga qulqulleessanii irratti qorannoo adeemsisanii dura beellada irratti achirraa namarratti yoo ta'e gara waggaa caala fudhate jechuudha. Osuma ta'e iyyuu kuni dawaa waan argatu miti. Itoophiyaan dawaa argatte jedhamu sun burjaajessa uummataa ture jechuudha. Uummanni akka of dagatu taasisa malee waan akkasiisan baasanii miidiyaa irratti yeroo odeessan ani isin jedheessan illee dawaan argame jettanii of hin gatinaadha. Yaa ta'u iyyuu ammas immoo akkuma dhagahaa jirtan Itoophiyaa keessa baay'ee babal'atee jira. Akka duraanitti miti baay'ee babal'atee jira jechuudha. Kana kun akkuma jirtanitti kadhannaadha yoo ta'e malee dhuguma dawaa argate dhibeen kun biyya keessaa badaa miti. Yaa obboleeyyan kiyyaa viidiyoo tana sheer gochuu hin dagatinaa. Yoo rabbi jedhamoo viidiyoo biraatiin walitti deebina jechuudha. Hagasitti nagaan naa tura.